ate dubbattu jechuudha. Gaashiyaa jechuun guyyaa qiyaamaa san ta rakkoo adda addaatiin nama kana hagoogdu ka tokkolleen duraa ba'uu hin dandeenye jechuudha. Wallaan amma qiyaamaa irraa tokko kabadee hafu kabadee bakka biyya keessa badee kutee dhabamu inumaa hin jiru cinqii isiidhaatiin hagoogdi qofa namuutu. Bismillahirrahmanirrahim jenneeti qaraana hal ataaka jechuun qad ataaka jechuun dhugaa sitti dhufe jeemma rabbiin. Haliin tun maanaa qajiidhaati. Haliin tun maanaa qajiidhaa bakka tanatti maanaa qajii ta'uu qabdii jedhu mufassirtoonni. Hal ataaka jechuun dhugaa sitti dhufe. Hadiisul gaashiyati jechuun oduun qiyaamaa hagoogduu taate saniya. Eeyyoo nama hundaa hagoogdimmaa cinqii isii saniin guyyaa san namni irra kanneen jiru jechuudha. Yooma yafirrul mar'u min akhiihi jennee walitti dabarsine namulaa sirrilleen fira quban qabu namuuni dheeksa akkasummaa kenna biyyoonnillee nafsii jaabar guyyaa san. Wujuun fuulli garii yooma isin guyyaa san kaashiyatun jechuun salphattuudha. Eeyyoo kaashiyaa jechuun salphattee ija ol qabdee nama laaluu hin dandeessu jaan. Maaliif waan balleessu beeyti? Kaashiyatun jechuun sodaattuudha. Waan balleessite addunyaa keessatti sirriirra waan hin turiniif ija qaqqabattee salphattee jiraatti fuulli garii. Aamilatun jechuun hojjettuudha addunyaa tanarratti. Naasibatun jechuun cinqamtuu turte jechuudha bakka. Addunyaa irratti cinqii adda addaa keessa turte maaliif? Jallina irratti yeroo turte san amma karuma jallaa huniin hojjedha jechuuf baay'ee cinqamuu qabda bara. Ilmaa yoo wal bira qabdee ilaalte nama waan sirrii hojjetuu fi ka waan jallinaa hojjetu ka jallinaa san turre cinqama. Maaliif ka waan sirrii hojjetu nama firraan eegu waan kanarra konfiidensii qaba. Hammoo badii hojjetu sun waan takka balleessuuf istiraatiijii baay'ee baafatee halkan hunda filaana kaayatee akkamitti haa balleessu waan kana. Nama tokko sabbaquuf kara malee jijjiiruuf bakka saniifuu isteetii baay'ee deemuu qaba jechuudha. Aamilatuniin addunyaa irratti jennee asi deebifna. Naasibatuniin cinqamtuudha taslaani seenti immoo akkasi cinqamteeti guyyaa qiyaamaa seenti naaron haamiyaa jechuun ibidda ho'ituu taate. Ibidda akkasin nama gubdu san seenuu teeyti je yoo aamilatuniin achumattuu hojjettu maal hojjetti dhiiroo isteeppiin cinqiidhaa ta'isiirra dhuftu tuni hujii jaamtee lakkaawamteef himma. Wantoota baay'eetu isiirra dhufa dirree qiyaamaa keessa hoggaa 50 achi dhaabbatti maaseesi naasibatuniin cinqamtuudha dirree san keessatti jaan. Taslaachi boodammaasee inni seenti kanaan fassaruurra immoo kanuma duraa sanirra yoo dhiifne irra gaariidha. Tusqaanii obaafamtee min ayniin jechuun maddituu aaniyatin jechuun akkaan hoo'ituu taate ayni jechuun burqituu bishaaniiti immoo maddituu bishaaniiti. Min ayniin jechuun ija bishaanii aaniyatin jechuun ta akkaan nama gubdu san. Eeyyuu yeroo mafuutee isiin sun isaan obaafamte waan keessa isaanii jiru kana hunda qaltee buufti laama. Bishaan sun danfuu keessa baay'ee izaabarra oowwame. Humna dandeettii qaama namaatii olii jechuudha. Kunis azaaba tokko barra. Leeysa lahum kanaa wajjin isaaniif hin taane xa'aamun jechuun nyaanni illaa min dariic qummuuxxuurraa malee jechuudha. Dariiciin kun qoreedha. Qoraattii muka qoraattii qabuu jaan. Gariin ammoo mufassirtoonni gariin maal jedhaani noo'u mina shawki je. Gosa qoreedhaati. Yuqaalu laatanii siidhaan jaamu ashubruq je. Shubruq hoggaan jenne hadaamii qancarree jechuummoo. Sanii ammoo walumaa galatti wanni kun waan nyaataa toluu miti jechuudha. Hadaamiin sunis amma qoree qabdi fiixarraa hadaamii qancarree sani. Amma isiin tuniifi duuba shajarata zaquumiin sun wal addamoota akka dhiiroo adda addaa jedhaniin. Shajarata zaquumiin oduma jirtu tuniis jirti. Barii hoggaa jenne immoo qummuuxxuun nuti jennu tuni qoree xixiqqoo lafa keessatti argamtu abbaan firraan harku laayisiisanii eeguma si dirte booda garta baalli keessi xixiqqisheedha lafarra deemti. Namatti mul'attu yoo feete saniin fasaruu dandeessa yoo feete immoo hadaamii jettee fasaruu dandeessa. Mukuma qoree qabu walumaa galatti waan namni nyaatu miti. Ilmi namaa muka qoree qabu nyaata amma addunyaa irratti mee hin jiru. Kana maaltu nyaatuu ture gaafa dura gaalaa fi re'ee beeyladoota nyaatuu ture malee waan namni nyaatu miti jechuudha wanni kuni. Illaa min dariicin jechuun muka qoree qaburraa maleedha. Laa yusminu jechuun nama hin gabbisu nyaanni kuni
ولا يغني نمن درومسو من جوع بيلرا نمني نياتا وني نياتوف فايدا لما قفا نياتا لما ميكامي اتنين قبردادا تقفان امو بيلراين اتين جرادا akka lubbuudhaan jiraadhu fi jechuudha at least yoo xiqqaate lubbuun ittiin jiraachuu yoo guddate immoo ittiin gabbatee qaamni isaa wal qixxaatee jiraachuudha jechuudha tullachuutu jirtu faayidaan nyaanni nyaatamuuf takka keessan jirtu jeemma rabbiin nyaanni kun nyaata isaan miidhu laa yusminu jechuun naman gabbisu walaa yuqnii naman duroomsu min juuqin beela namarraan deebisu nyaanni isaanii kuni wujuun jechuun fuulli gadii immoo odoo kun akkasii jiru يومئذ قياسا ناعمة جتون قناني تودا يم قناني باي خيسة جرتي بدارين خيسة جرتي لسعيها وجي سيداتنا الدنيا رتي وجتسن راضية جالت تودا بغان وجته رافو وجته لا جمت بكا مالي في توقفا ماركي سيدا وغا اي تاو غرتي يوغا بي چارجي تاو غرتي بكا درب انيتي جته سنتو ها مقرؤ كتابها جته جمت جچودا لسعيها وجي سيدا راضية نجالتي في جنة عالية شبودا ما سيسي رزالت وجي سيدا مالي سيقود في جنة أويرو عالية جتون أول أنتو تاتي لالي gama gadii kana mi jannanni gadiin hin dubbatamu inuma gadii uqa baadiro inni isa keessa ugaadha ite qaba ammoo sadarkummaan isaatu caaliyaa laachoolima yoo dhuguma ol deemta majannata keessatti lakko ol deemtuun keessa guddaadha sadarkummaan isaatu waan takka ogaa himtu oli jettee yoo dubbattee baay'ee gaariidha jannanni irma gadiin jiru dhuguma وفي السماء رزقكم وما توعدون جي ربينوي أكنا أول جرجلا جنني لا تسمعوا يجونين دقيسو فيها لبونتون يخيفوا لسون جيت وجون جنة قال لا تسمعوا إن دقيسو فيها جتون جنة سنكيستي لاغية جتون خجبا دقيسو يجودا كلمة لغوين جيتش تبقى جيتش فايدان كم إنو من دقيسو جي والرسول انجرو والمفتشيسون انجرو والدلنسيسون انجرو جيتشو مباري داما ليواني تكالين انجرو جانم وقما بكي جراچو تولتو بكو مثلا يو جنة وري gogotin jirte chubari numa lawu yoga jenne taba qofa odon tayin namni yero sabatu malta sagalen tun qillensa ta khayta jirtu san sarka falti lamma falama qillensa ka sagale sanin qabu jannanni jechulu magalatu hiya jannata khayta aynun jariyatun jechul ijabishani tayatu jira bishan jirachun oru ati khayta jiratu bakkati jirachu san baaye bareche chura aynun jechu madditu jaariyatun jechuun yaatu taatee jira jechuudha yeroo san dhuguudhaafis tolti laamoonni tun madditeetuma bakka sana yoo teessee ni qushaashoyti wanni akkasiin jiru laa irraa yaati moonni kunis qulqullumina irraa takka jechuudha fiyyaa jannata keessamaasis sururun marfuwatun jechuun sireelee ol fuudhamtuu taatee jira algaalee gurguddaa walirra ramadameetu isaaniif jira eeyu achi gubbaa ta'anii waan baay'ee arkuu danda'anii bakka takka duraan dhokattuu jaan waakuwaabun jechuun akkasuma kubbaayyaa mawduu'atun jechuun lafa naqamtuu taatee jira jechuudha isaan fuula dura kubbaayyaa ogaa jenne sanitti dhugan garuu gurran qabdu bakka maasii qotorruu kana gadiin buusaniif hin qabdu akkanuma jirti laa wanni kunni bareeddi achi geessee rabbi isin agarsiisu waakuwaabun jechuun kubbaayyaalee mawduu'atun lafa naqamtuu taatee jira jechuudha yeroo kana tarree teeyse kafeete keeysaa fudhadhu siin jedhama lalama wanamaariqu masuufatun akkasuma maasii tiraasiilee masuufatun hiriira galfamtuu taatee jira jechuudha amma maal godhame addunyaa irratti manni addunyaan bareeffadhu jette tiraasii baay'ee si barbaachisa bar kasimi tiraasii kana ogaa kana tarree galchanii kana teeysuu arrammoo bifa takkaan huccuu bifa takkatti keeysee guyyaa kaan ogaa irraa jijjiirte hangam takka namatti tola bakka san jiraachuun akkasitti tiraasiilee baay'ee jira jechuudha bakka itti ciqilfatan achi malee asii miti taasii tun isin sobuun qabdu jechuu jira barrabbiin tiraasii asii yoo dhabdee sin rakkatiin tachiisanii jira isii saniif hojjedhu jechuu deema barrabbiin wanamaariqu jechuun tiraasiilee masuufatun jechuun hiriira galfamtuu taate tarree naqamtee jirti wazaraabiyyuu mabsuusa jechuun akkasuma afataa mabsuusatun jechuun bakka hunda babal'ifamtee teessuu jira jechuudha busut waan lafa afatan tana buburree gosa adda addaatti ilaala akkanatti ciichitti dhaabbatee jira manni jannataa manuma keessa jiraachuudhaaf nama gororsuus
jiruun itti hawwan jiruu sani malee ta addunyaa tanaa mitimma kaasii kun baramma afata yoo afatte maaltu irra bu'an waan adda addaa jira ganamuu haxaa'uu barbaachisaa bara ganam tokko qofa haxaa'an isin ganama qofa odoon ta'in guyyaa kana keessa yeroo meeqa isin guban qabdan malee nam meeqaan tamiitti cinqamaa jira garuu mochi waan takka bakka eegata kitti afame inni kuwilee dulloome niin jijjiira yoo feetes innummaan kun lakkuun haara yoomaa deemaa bakka faalla jannataa fi inumaa meeshaan jannataa fi meeshaan addunyaa walii faalla inni kaasii kun ammoo yoo arra bareedaa garte boru duruu jijjiirame wanni meeqasi harkaarra buutee bishaanii irra ganna qammaa cinqii adda addaa halluu jijjiirata sun ammoo kalara jijjiirachuunis hin jirumma kalaruma feetetti gosa kanaan fedha jennaanis kunoo hundinuu jira afalaa yanzuruuna jeemmoo rabbiin ni'imaa jannataa nutti hime ni'imaa asii sanatti as nu deebise immoo laachi nu kuchiise silaachuma nu dhiisee kam taasin nuti beeynu tana nutti himuudhaaf jecha afalaa yanzuruuna je saboo jarri addunyaarra jiran kun ilaalaniisa je ilal ibili jechuun gara gaalaa kana maal laalle jeemma araboota biratti gaalli baay'ee beekamaadha qabeenya keessaa ammaasi beeladaa keessaa gaalaatiitu isaan bira jaalatama laamma jiruun gaalaa baay'ee namatti tolti ilal ibili jechuun gara gaalaa hin laallee je kayfa khuliqat akkumatti isiin uumamte maal laalimmee jeemma yoo humna sirri qabdi amala faayidaan gaalli qabuu fi faayidaan sareen qabdu yoo waliin laaltee walumattuu hin dhiyaattu akkam mee wal cinaa qabi ilaali gaalli qalattee foon isaa nyaattaa halloo isaa irraa baafatteeti maasiitti fayyadamtaa akkasuma maasiis aanan irraa elmattaa buuqii isaa taasirra baatana waa hedduu irraa tolfattaa wanta ni yaabbattaa waa meeqaan tameetiitu jira gurgurtee maallaqa isaatti fayyadamtaa waa hedduu jirama rabbiin tanammaa meemma fakkeenyaaf yoo saree guddifta taate saree tana mee yoo duute nyaatu hallee siidhaatti hin fayyadamtu wanni isiin sii gootu waan takkaa fi lama qofa taatu malee asuma inumaa iyyansaan gurratti dhootuu malee waan takka faayidummaan isiin qabdu hin jirtumma dhuguma saniifuu rabbiin amma jiruu gaalaa tana wani dubbate bakka gaalaa tana uuma jiruu jira mee ni'maa gudduu rabbiin isinii uume tana maaliif achi garagalanii laalle jarri kun wariin akka afuru jee baramma rabbiin وإلى السماء يجون ماسي غرس ميدا ولا ليجي كيف رفعت كتيسين الفودمت سمين أملا بغير عمد ترونا أتوبايسين أتوبا دملت الفودمت ترونا كما يسنوكن ولا سني غرسان كنا خنمو بكتنا توري خرام عليه فسروج جرجاني غرو أن تفسير رتنا غرينا مهم قفان دقي وإلى الإبل قالسون وإلى السماء غرس ميدا كتيسين يسين الفودمت إيرين أولويسي deemtiire mufassirtoota tanaan fassarin dhageenye kanasuma dhiisii bira dabrime wailal jibaal jechuun gara gaaraan laallee jemmaas rabbiin ammalaa gaala dubbate lammaffaa deebee samii dubbate samiin tun amma utubaan maletti kana taa'uun kun dandeettii rabbiirra nama qajeelcha faayidaan nuti samii irraa argannus faayidaa baay'ee jiran maasiisi aduu fi jiini wanni nu ifaa hundi bokkaan asii gannuu rooba wahyiin namni ilmi namaatti hin qaceelu hundi quraanni hundi samii sana gubbaa gabbu'e wanni samii dubbateef samiinis faayidaa laaftuun qabdu jechuudha wailal jibaalee gara gaaraan laallee jemmaas gaalaa wajjin nama waliif fakkaata kayfa nusibat jechuun akkatti isiin dhaabamte je hinjii dulaal akkanuma dhaabamtee teeysi rabbumaatiitu dachii tanaan qabe jechuudha kanammaasis maal jeefa sareree namtichi sun kayfa nusibat jechuun akkatti isiin gaaratti ol ajjettee deemtu gaalli sun maali boo tafsiirri kana kuni taphachuman taature maa tafsiirri wooma salaftoonni fassareen fassaruu qabna malee wani nuti baasa guyyaa keessaa rafinne gara biraatti quraana gamaa gaman wuci goonuun jirtumma saniifuu wa ilal jibaali gaarri mataan isaatu faayidaa guddaa qaba tokkoffaa maali dachii kana qabee taa'uun jira akkasuma wajjiin ammaasii fi gaara keessa ammaasii qoraan jira wani nuti itti fayyadamnu waa hedduu jira albuudota adda addaa gaara keessa jira كيف نصيبت أكتفين دابم تلالي بيافيس بريدمنا تاتيو إنما وبر وإلى الأرض يكون غردتي ولالي كيف سطيحت يكون أكتفين بل لفمتي جمع لفمتي تيسلا جلاولتين ديبتو بل لفمتي خنو ربين دتي إيغا أسي بلس بحافي لتتكابا كبتك كنا كنو أفيتيسي مثلانو جلا مرتيسي دينما تناس أماسيس غرغالا لالي وإلى الأرض غردتي را كيف سطيحت يكون Ogaa ciiftuu keessi lafarra bal'attee ciiftuu jennee fasarraa hin ta'u boonni kana.
tafsiira kanaatiin shawwadamina fadakir jechuun gorsi ati yaa ergamaa kiyya waan akkanaa tanatti himime yaadachiisu ummata ifirraanfate kana je innamaa anta mudakkirun ati yaadachiisaadha malee haqa ceelchu sii mituma abbaan fedhe gorsa atiin tutti fayyadama kan feene immoo ofirraa dhiisuu dandaya mumaatun man shaafal yuumin waman shaafal yakfuru namni fedhe amanuu qabedhe haa kafuru je rabbiin hogguu lolumma lolaaf je immoo tolaaf akkas hin jenne katti kafre immoo fuula dura waan qophaa'eef simee jira rabbiini fadakir innamaa anta mudakkir odoo jiru reefuun tanamee sila fadakir inna faatiif bikiraa yoo gorsi fayyadde gorsi yoo jennee dhiifne fadakir innamaa anta mudakkiruu kan akkam gooname wal bira dabarsuun nama dhifdi ati gorsaadha jiru yeruma hundaa ati wanni hojiin ta'e gorsuudha qaceelchuu fi jallisuun ammoo nu bira jeemma rabbiini lasta alee mati isaan irratti hin taane bimusayxirin jechuun itti gaafatamaa miti jechuudha yoo isaan irratti injifataa miti waan kana keessatti qaceelloo fi jallina keessatti uumuu keessatti kuni injifannaa ta'eeti miti je bijabbaarin je bakka biraatti immoo bijabbaarin jechuun ati isaan irratti cimaa akkasitti isaan kana qaceelchee jallisuus danda'u sanii miti jechuudha tatanaa qaceelloo fi jallinni nu harka jira qaceelloo taanurra barbaadanii jallinaas ammoo yaa rabbi nun jallisin jaanii afirraa maganfatanii jeemma rabbiini illaa man tawallaa nama garagale malee gorsi wakafara jechuun namatti kafre malee gorsa keessanitti gorsi saniif ittuma himee eeguma himte boodarraa garagala laale amantii wajjin wal baruun baay'ee barbaachisaadha fayyu'adhibu allahu san rabbiin isani qixaata al'azaabal akbara jechuun adaba guddaa san rabbiin isaa adaba inna ilaynaa gara keenya iyaabahum jechuun deebiin isaanii gara keenya ta'uu taa'ee rabbiini inna ilaynaa gara keenyatti iyaabahum deebiin jaralachuutu laal kagorsa kee kanaan fayyadamee fi kagorsa kee kanaan fayyadamuu dideetti kafreese deebiin gara keenya summa inna alaynaa duuba nurrattichi booda hisaabahum jechuun qormaanni isaanii nuutu isaan qorataa atittuma himi akkamitti gorsaan anitti hime fudhachuu didan jettee tanaan cinqamin jeemma responsibility tanaan sirran keenyee jeenama rabbiin dhuguma responsibilitiin isa jirtu gorsuma san himuudha suuratul